sadarkaa duraatti toohiida itti aansinee salaata waa itti haajamaa shartii qaba bu'uura halkan nagamuutu baadhaa waan balleessu qaba kanaa ijoollee teenya likkiin nu batiisu irraa beena akkasuma ammaas zakaanii shartii waajibummaa qaba hangasumaan nuu ga'a soomanni ammaas shartii waajibummaa qaba kabajaa ta'uu qaba waan balleessu qaba ol dabarree sadarkaa hajjiitiis akkasuma nuti maal ta'uu qabna madrasaan kun waan islaamummaan qulqullaa qabaachuu qaba hattaa bitii gurgurulleen wajji dalagachuulleen nama dalasiisuulleen ol dabarree dhaalaa keessa jira waan dhaala kana bu'uura dhaalaati jira waan balleessuu keessa jira sanis likkiin nu barsiisuudha feenu warra madrasaa kanarraa ol dabarree ammaas baaba nikaatii jira akkaataa fuudhan jiruu islaamummaarraa inni jiruu islaamummaarraa sadeessaadha akkami wal fuunifataa akkamitti hin taane hoggaa didan akkamitti addaan yaa'anii namni hoggaa dhufillee akkamitti addaan bahaallee barsiisuun islaamummaa keessa jira asirra afreessa waan ta'eef utoora barsiisurraa yoo san nu barsiisuu baannaan waan nu barsiisan hin qabu yaadde jechuudha. Jabaatanii kana cibaa'uu nu barsiisuudha isin irraa beeknaa ana kunu yeroo nu rakkatee silaa waa hedduu feena namoota barsiisurraa waa hedduu irraa feenaa yeroo nu rakkatee yeroo nu rakkatee madrasaa keenya kana kan guddatee bahee rabbiin nu baagodhu waan islaamummaan qabdu cufaa'uu kabaratti rabbiin nu baagodhu dalagoonni duniyaatiis bakka qabanee bidaa'uu dhufee namni barsiisee abdullaan maal barsiisee akkatti wadi ruifaanis katabaa isaanii katabatan irraa barsiisee baatuma takka baratee warra alaatiif solagaa katabate namni yooni fakka lamaan beekuu baatee loonii fi inni walmaqeeta waan ta'e wadi hedduu dhabsaa feena rooba kanaati liqachoo nurraa addaan fageesse abbaarraa maal feena ijoollee tanaaf irraa gaafatamaadha irraa gaafatamuu ta'a haatiyoo irraa gaafatamuu teessi namni ijoollee tana barsiisu haadhaa fi abbaadha haadhaa fi abbaadha keessaa'uu haadha taroonii baratu barsiiftee bahi jetteeni gara barnootaa baaftu haadha hannuun jidee abbaatti boodaanaa waan irraa gaafatamu cufaa'uu namni ilmoo irraa gaafatamaa adoo nyaata isaa hin taane barsiisuu isaa hin gaafatamaa يوم يفيد المرء من أخيه وأمي وأبي وصاحبتي وبنيه جنبين ويانا من هذا أباد عليس بيسر عليس ilmoo rabni dheessaniif barnoota lafaa barsiisuu dhala irraa dheessan hoggaa rabbiin gaafatan siin beeku jedhan abbaan isaanii maree asin beeku jedhan abbaan barbaadamu hoggaasan dheessee dhufa mucaan wallaalaan mirga dabree abbaan hin barsiisin bitaa dabra bitaan azaaba garaa sabaa dabra dubbinni jettuudha dubbii wanni laaltu isi warra barsiisu laaltu cufaa warra barsiisu laaftuu miti ijoollee isin beekinnaan baay'ee isin beekaan kan haadha abbaarraa ba'aan boote karaa gaafatamuu taa'u is warra barsiisu gaafatamuu teessan ijoollee tana waa isiin feetu barsiisuu isiirra jira isaan isin beekinnaan ba'aaf irraa buusan gaafiif irraa buusan ta duniyaatiif irraa buusan ta akhiraatiif irraa buusan ijoollee tanii dabalatee barsiisuu rabbiyaa godhu dabalatee barsiisuu rabbiyaa godhu diingeenya kana kan cinne rabbiin haa godhu duuba dhabbii miixee nyaanna gahaa godhu
ونقلتي وأنا نهوغا نقبا خاو سنة نبيتي نهوغا نقبا خاو سقران رجيتو نقل التابوس وأنا نهوغا ملكان قرآن وجاجلاتو أدر في قرآناتين آيات قرآناتين سنة قرآناتين ملكان وفهم بسو سبحان ربك بالعزة عما يصفون